Raadiyoo Simbirtuu. Guraan ala 23 bara 2017 gaafa guyyaa kamisaati. Kun qophii Simbirtuu torbeetti gaafa tokko gaafa kamisaa akka darbudha. Har'a jalqaba oduu isin dhageessifnaa oduutti aanee sirba tokko erga gurra isin buufnee booda gara qophii imalaatti dabarra. Keessa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa ilaaluuf deemna. Sirboota kabiraasaas isin bohaarsan qabna. Maarree hanga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenyadha amma gara oduutti. Mootummaan Itoophiyaa saboota Gaambeellaa fi Beenishaangul keessaa qawwee hidhachiisaa jiraachuun beekame. Oromiyaa bahaa, kibba bahaa fi kibbarraan waraana federaalaa poolisoota addaa naannoo Sumaaleetti makee Oromoo ajjeesisaa fi qabeenya isaa saamsisaa kan jiru mootummaan Itoophiyaa gidduu kan ammoo Ilubbaa Booraa fi Wallagga keessarraan haala wal fakkaataa eegaleeraa jedhu maddeen keenya. Gaambeellaa keessaa Nuweeriitiin Beenishaangul keessaas jiraattota qawwee hidhachiisuudhaan deemaa Oromoo lolaatiin lafasaa fudhaa loonsaa saamaa shamarranii fi haadholii gudeedaa jedhanii bobbaasaa jiru jedhameera. Qondaalonni waraanaa naannolee sana qubatanii jiran leenjisuu qawwee hidhachiisuu fi waraanallee uffata jijjiiranii isaanitti dabalanii bobbaasuu irratti argamaa jiru jedha oduun nu qaqqabaa jiru. Sababa kanaan haa ta'u kan biraaf hin beekamne malee kaleessa konkolaataan Amboo keessa bahee Wallagga deemuu fi achirraanis kan dhufu tokkollee hin turre jedhameera. Mana hidhaa Maayikalaawwii keessatti hiraarsi akka malee irra gahaa jira. Oromoota godina Arsii aanaa Roobee magaalaa Roobee Didaarraatii hidhaman. Nasroo Durrii, Shuggut Durrii, Saalii Abdallaa, Haayidar Jamaalii fi Abbaasaa Obbo Jamaal Abbaas irratti zaliilli gurraa fi ijaaf hin tolle raawwatamaa jira jedhameera mana hidhaa Itoophiyaa kana keessatti. Oromoonni kun lubbuudhaan hafanii maatii isaanii qunnamuun illee shakkiidhaa jedhu maatiin isaanii akka madda keenyatti himanitti. Kana malee maatiin dargaggoota hidhaa jalaa miliqanillee fidaa jedhamanii mana hidhaa keessatti hiraaraa jiru jedhameera. Dargaggoo Keeraddiin Huseen qabamuu dinnaan abbaansaa obbo Huseen Haji Kadir mana hidhaa poolisii magaalaa Roobee keessatti erga hidhamanii baatiin 3 lakkaameera jedhame. Guutummaa Oromiyaa keessatti hojii isiniif kennina jedhanii sossobuu fi dargaggoota hedduu jumlaadhaan hidhuun wal cinaa wanta cimee yeroo ammaa kana raawwataa jirudha jedhameera. Fincilli ammas ka'uunsaa hin oolu sababa jedhuun. Oromiyaa keessatti hojjetaan mootummaa miseensa dhaaba siyaasaa mormituu biyya keessaa ta'uun dhorkaadha jedhame. Leenjiin hojjetoota mootummaa godinoota Oromiyaa maraa keessatti gaggeeffameera gariin immoo ammasitti jiru. Ajandaa leenjii kennamu kanaan kan qopheesse waajjira siivil sarvizii Oromiyaati jedhame. Akeekni leenjichaa yaada hojjettoota Oromiyaa keessaa gara kaayyoo dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo adda bilisummaa uummata Tigraayitti jijjiiruudhaan diddaan gabrummaa ammas hoggaa ka'ee akka isaan keessaa qoodan fudhanne gochuudhaafidha jedhe maddi keenyi leenjiirra ture. Bakkoota adda addaatti gaaffiileen garaagaraa ka'aa turaniiru. Walisootti immoo wayita leenjiin kennamu hojjettoonni mootummaa dhaabbilee mormitootaa biyya keessaa socho'anitti miseensa ta'anii bakka bu'anii caffee seenuudhaaf dorgomuun dhorkaa ta'uu ifatti himaniiru warri qondaalotaa waltajjii sana gaggeessaa turanii jedhame maddi keenya achi keessa ture. Kun immoo mormitoota dadhabsiisuudhaaf kan itti yaadamee qophaa'edha jedhamellee. Dhumarratti hongeen biyyoota gaafa Afrikaa akka malee hubee jira. Kutaardichaa kana keessatti uummanni miiliyoona 11 ta'an yeroo ammaa kana gargaarsa nyaataaf dhugaatii isaan barbaachisa. Kana keessaa namoonni miiliyoona 5 fi 600,000 ta'antu Itoophiyaa keessaa beelaanii jiru. Kana keessaa ammoo yeroo ammaa namoonni 785,000 ta'an naannoo Sumaalee keessatti beelaa fi hanqina bishaan dhugaatii qabu jedhe mootummoonni gamtooman kaleessa. Sumaalee, Jibuutii fi Keeniyaan illee balaa kana jala jiru jedhameera. Oduun keenya irraa kanumadha. Sirba kanaan gara qophii malaatti dabarra.
Dhaggeeffattoota keenya qophii imalaa keenya har'aa kana keessatti keessummaan keenyi pirezidantii waldaa gaazexeessitoota Oromiyaa fi gaazexeessaa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa ka turedha. Keessa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa ilaaluudhaaf deemna. Maal akka fakkaatuu fi maal akka hojjetamu wanta keessa beekuuf nutti himaa jechuudha keessummaan keenya har'aa. Kutaa tokkoffaasaa keessatti kana ilaalla. Kutaa lammaffaasaa immoo torbeedha akka qabannee kan deebinu jechuudha. Keessummaan keenya mee ufnuu beeksismee dhaggeeffattoota keenyaaf. Maqaan koo Addunyaan Gaasuun jedhama. Kan inni dhalatee naannoo Oromiyaa godina Lixa Shawaa aanaa Tokkee Kuttaayee naannoo magaalaa Tokkee Irreensaa ganda Ceekaa Gaamoo jedhamutti kan dhalatee. Maqaan koo seenaa isaa yoo dhiifne wayyaa bara 1994 dura maqaa Guutuu jedhamuun beekama ture. Guutuu Hangaasuu. Bara 1994 booda immoo addunyaatti jijjiirree kuni seenaa yeroo bal'aa barbaada. Seenaa kaaba Itoophiyaatti raawwate tokko ture. Kanarraa ka'amee maqaan kun jijjiirame. Kana fakkaata. Eessa hojjetaa turte? Waajjira kam keessaati? Gaazexeessaadhaan ture. Dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaatti sagantaa kubba miilaa raadiyoodhaan daawwadha. Sagantaa jedhu bara 2011 hanga xumura bara 2015tti dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa irratti dhanni sagantaa qopheessaa ture. Laayiviidhaan dabarsaa ture. Pirimeer liigii Ingilaandi kana, Chaampiyeensii liigii, taphoota akka El Clasico kanafaa fi taphoota gurguddoo waancaa addunyaa dabalatanii warroota akkasii kallattiidhaan tamsaasaan ture jechuudha dhaabbata kana keessatti. Hojii bareedaa ture jechuun kubbaan miilaa biyya sanatti nama baay'ee jaalata. Namni gaazexeessonni illee hojii kana ni filatu. Maaliif siyaasaan nama tuqsiisu, mootummaallee namatti akkamsiisu jedhu. Ogummaa guddaas immoo amma bakkatti taphattoonni taphatan beekanii amala isaaniif dandeettii isaanii eeranii akka gurra namaaf ija namaa hawwatutti dhiyeessuun illee ogummaa barbaada miti? Ogummaa barbaada. Jaalala ispoortiis dura qabaachuu qabda. Addunyaan akkamitti seene dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii kana? Addunyaan 2005 kaasee hanga bara 2011tti mana hidhaa Maakalaawii Alambaqqaanyii fi Qaallettiin ture. Dhimma siyaasaatiin akkuma Oromoon kamiyyuu hidhamu jechuudha. Carraa ta'ee akkuma Oromoon hidhamaa ture, hidhamaa jiru keessattiidhaanis carraan naquunnamee waggoota 6 wayiif mana hidhaa sana ture.
durumarraa kaasee fedhiin kubba miilaa, fedhiin ispoortii keessa koos waan tureefi kana malees darbee hojii intarteementii tokko keessatti hirmaataan ture. Achirraa kaasee dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa baroota sana keessa yeroo nuti barama hidhaa keessa turredha. Dhaabbanni kun illee kan hojii jalqabe. Seenaa taphattoota kanaa, seenaa kubba miilaa maal kana sirriittanii hiriyoota koo faana nanaasaan ture. Yeroo nan itti himu ati gaazexeessaa ispoortii ta'uu qabda, ati miidiyaarra hojjechuu qabda naan jedhu turan ijoollee wajji manadhaa turre. Achirraa kaasee bara tokko miidiyaarra kan hojjedhus isaan faana dubbataan ture. Haa ta'uyyuu malee egaa adeemsa keessa akkuma mana hidhaa baheeni ji'oota muraasa keessatti nama Masalee Mangistuu jedhamutu FM Shaggar irratti sagantaa kana hojjetaa ture afaan Amaaraatiin. Kanaaf afaan Oromootiin yoo hojjetame ija qabsootiin waan laalaa tureef injifannoo tokko jedhee waan laalaa tureefi afaan Oromootiin sagantaa kana hojjechuudhaaf tokkoffaan dandeettii saasnan qabaa, lammanni hanga tokko miidiyaattis amala miidiyaas waanan beekuufi piroojeektiin hojjedhee gashee dhaabbata raadiyoo televezyiinii Oromiyaatii fi kanaaf hamma tokko qormaata wayiillee nagaafatu qormaata sana keessa darbeetanii sagantaa kana bifa kanaan eegale jechuudha dhaabbata raadiyoo televezyiinii Oromiyaa keessatti. Qilleensa bitteetu moo ati miindaadhumaan qacaramte jechuudha achi keessatti? Qilleensa bituu otoo hin ta'in akka outsourciitti jechuudha. Akka outsourciitti piroojeektiin sun hin ilaalamaa. Piroojeektiin sun yoo fudhatama argate bu'aa sa'aatii qilleensaa sanarratti argamu dhaabbata sana wajjin akkaataa waliigaltee keetti qooddatta. Akka kanaan dhaabbata kana keessa ture jechuudha. Siin dinne maaliif manidhaa dhaabbate mootummaa keenya faana waliin jaalattan siidhanii qacaruu irratti? Rakkoon guddaan tokko ani bara 2015 gara xumuraatti fedhii kootiin miti kan dhaabbata sana keessaa bahee yeroon gara dhaabbata raadiyoo televezyiinii Oromiyaatti dhaqee sagantaa kana jalqabu namni kamiyyuu jechuudha hojjetaan mana sanaa haa ta'u namni kamiyyuu ani mana hidhaa turuu koo namni seenaa kana beeku hin jiru. Anis adeemsa mataa koo waan hordofaa tureefi icciitinanii achitti sagantaa kana hojjetaa ture. Dhumarratti adeemsa keessa yeroo seenaan garaagaraa qoratamu sagantaan kun sagantaa bal'aa ture, geeffatti bal'aa ture. Kanaaf gara dhumaarra gaafamu akkaanan manhidhaa dhimma ABO wajjin walqabatee keessumatti 2005 dura fincila diddaa gabrummaa Oromoo walqabatee hojii bal'aa hojjenne keessatti sana wajjin walqabatee seenaa waan ifaateef bara booda guutummaa guutuutti sagantaan dhaabbatu ta'ee jechuudha. Booda kanatti deebinallee akkatti keessaa baate. Egaa dhaabbata raadiyoo televezyiinii keessa hojjetaa turte. Haalli hojii achi keessaa akkamitti namaa kennamaa akkamitti hojjetama mee amma hooggantoota irraa madakaa jiran dhaabbata raadiyoo televezyiinii keessatti gaazexeessitoota illee akkamitti hojii ol babbaasu akkamitti eenyuuf nama hojii akkamii itti kennu mee amma beektu? Dhaabbanni raadiyoo televezyiinii Oromiyaa maqaatu jira beektaa maqaatu jira malee dhaabbata miti kan jiru waggaa 6 keessatti jechuudha hooggantoota 4tu jijjiirame istilaan nama amma gaggeessaa jiru Geetuu Wayyeessaa dabalatee jechuudha. Hooggantoota 6 kana keessaa namni ogummaa miidiyaa hamma tokko qabaataa ture nama Masfin Darajee jedhamudha. Faanaa Broadcasting keessa nama ture namni kuni. Warri kaan garuu Abarraa Hailuu irraa kaasee Abrahaam Adoolaa warra kana dabalatee namoota ogummaa hin qabne namoota ogummaan isaanii nama biraa turan dhugaadhuma jiru lafa kaa'a wantaan qabbaa dhaabbata sana keessatti argee Abrahaam Adoolaa maalumaan fidanii as keessan homaan barannee jedhe maaliif fiddan irree jennaan ejjennoo dhaaba keenyaa deeggarraan hojjetaa sagara gadiitu jirutu hojii hojjetaati kuni gawaan gaaffii namatti kaasu miti jedhee walumaa galatti dhaabbanni raadiyoo televezyiinii Oromiyaa rakkoonsaa guddaan namoonni dhufanii dhaabbata sana daarikteerummaadhaan hoogganan namoota barnoota hin qabne ogummaa miidiyaa wajjin walitti dhufan kan hin qabne guyyaadhuma tokkollee riippoortera guyyaa tokko ta'anii namoota hin hojjenedha kan yeroo adda addaatti achitti muudamaa turan jechuudha. Kun immoo ifatti kufiinsa dhaabbata kanaatiif jechuudha. Kufiinsa dhaabbata kanaatiif qulqullina sagantaalee dhiyaataniif sababa kan ta'u immoo hoogganaan tokko hamma qaamni dhaabbata sana hoogganu beekumsaan kan hin ijaaramne hamma taanetti qormaataan sirreessuu hin danda'u. Rakkoon tokko yoo uumame rakkoo sana sirreessuudhaaf ogeessa ta'uu qaba namni daarikteera dhaabbata sanaa ta'ee hojjetu jechuudha. Jira jedhu keessaa tokko rakkoo dandeettiiti. Rakkoo dandeettii ga'umsaati jechuun hin danda'amu. Isatti ammas nan deebi'a saxxaanuu gaaffii tokko dura si kaasa. Dhaabbanni raadiyoo televezyiinii Oromiyaa dhaabbata qonnaatiitti jedhu maaliif? Sirriidha. Dhaabbata qonnaa, dhaabbata sarartuun facaasuu maal jedhama. Waa lamadha. Tokko namoonni keessatti qacaramanii hojjetan miidiyaan akkuma beektu miidiyaa jechuun waan tokko kireet gochuu si barbaachisa. Yaada haaraa burqisiisuu si barbaachisa. Sagantaalee uummata hawwata wayii ofii keetii kireet gootee
dubbii dubbatturraa kaaftee uffata uffattee sagantaa sana qopheessiturraa kaaftee akkaataa itti intervii nama gooturraa aantummaa uummataa irraa kaaftee sagantaan ati hojjettu barbaachisaadha. Haa ta'uyyuu malee namoonni achi keessatti qacaramanii namootuma iddoo adda addaatti communication directorii biiroolee adda addaa namoota turantu dhufaa. Namoonni kun immoo hooggansa olaanaarraa hamma gulaalaa daarikteeraa gulaaltota warri kun namoota barnoonni isaanii namoota biraa kan ta'anii namoota siyaasaaf amanamtu dhufan iddoo sana taa'u. Isaan maalinni poolisii yookaan immoo istiraatejii mootummaa isaanii qabate proomoot goona jedhaniitu hojii qonnaadha kan isaan agarsiisanii. Kan biraan immoo waan qilleensa ittiin haguugdu yoo dhabde yoo waa uumtee hojjechuu yoo dadhabde furmaanni ati qabdu maalinni gadi baatee dhumatu nama lafa qotu dabarsita jechuudha. Waanuma goodaa kana ija keetiin agarte waraabdee qilleensa ittiin haguugda. Inni lammaffaan immoo walitti qabaan boordii dhaabbata raadiyoo televezyiinii Oromiyaa yeroo dheeraadhaaf jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf kan mana sanallee balleesse adeemsa keessa dhiyoo kanatti seenaa gaarii qabaachuu dhiisuu danda'a. Idoon suni baay'ees wantani itti amaniin qabu. Zalalam Jamaaneedha hundeeffamarraa kaasee namni boordii daarikteera ture. Namni kuni itti gaafatamaa biiroo qonna Oromiyaa ture. Itti gaafatamaa biiroo qonna Oromiyaa waan tureef seektarri isaa jechuudha. Seektarri inni hoogganu akka proomoot ta'uuf miidiyaadhuma ofiisaatii walitti qabaa boordii ta'ee hoogganudha. Akka qilleensarra oolu yeroo baay'ee kallattii kenna jechuudha. Kun hojjetaan yeroo baay'ee yeroo isaan irra deebi'anii waan kana kaasaniin dhagaa ture. Dhimmoonni ijoon kana dheetanii sitti kaasuu nan danda'a. Oppiidiyoon hoogganoonni isaa hin dhaga'an immoo maaliif fooyyessuu hin dandeenye? Dhaabbanni raadiyoo televezyiinii Oromiyaa yeroo uumamu yeroo akka dhaabbatu yeroo murtaa'uyyuu uummata naannoo keenyaa bifa kanaan immoo gowwoomsuudhaaf aadaa keessan akka proomoot gootan gaaffilee uummanni yeroo bal'aa ture keessaa sinii deebifne irra kan jedhamuu fi durfamee naannolee biroorraa akka dhaabbatu ta'e dhaabbanni raadiyoo televezyiinii Oromiyaa. Ijoolleen sabboottonni jiru dhaabbata sana keessa opidiyoo qofatu jira jechuu hin dandeenyu. Uummanni yeroo miidiyaa sanaan seenaan Oromoo aadaan duudhaan Oromoo yeroo mul'achuu jalqabu miidiyaa sanaanii akka dhaabbanni raadiyoo televezyiinii Oromiyaa rakkoo isaaniitti akka fidutti hubatan jechuudha opidiyoon. Sana booda maal ta'ee sagantaalee onnee uummataa kakaasan sirboonni fakkeenyaaf amma sirboonni faarsan jechuudha. Sirboonni goota faarsan akka hin dabarre fa'a jechuudha. Dabaasanii sirboonni goota faarsan sirboonni foolii Oromiyaa qabanillee akka hin dabarre kallattiitu taa'aa ture. Kun immoo uummata Oromoo ittiin gowwoomsuudhaaf dhaabanii deebi'ee isaan irratti hojii hojjechuu gaafa jalqabanii sagantaadhuma callifamiidhuma qilleensa akka hafuudhamuuf gara kanatti daayivartii godhanii jechuudha. Rakkoon isaa inni tokko kanadha. Yeroo ati ittimtu waltajjiin yoo xiqqaate iddoo adda addaa irratti hirmaataan ture. Yaa tokko otoo waltajjii waa'ee dhaabbanni raadiyoo televezyiinii Oromiyaa otoo hin ta'iin yeroo inni bira taree hin jiru opiidiyoon kana sirreessuudhaaf qophii miti. Fakkeenyaaf yeroo artistoonni fi namoonni kominikeetoroonni dhuunfaadhaan socho'an namoonni iddoo faanaarra dabalatee dhaabbata raadiyoo televezyiinii Oromiyaarra namoonni hojjetan dabalatee artistoonni tarii sirriitti odeeffannoo kana qabda. Adaamarratti leenjiin ture torban tokko guyyaa torba keessatti waltajjiin sun komii dhaabbata raadiyoo televezyiinii Oromiyaatiin kan waltajjii sana kan gaggeessaa turani dhumarra dhufe Muktaar Kadir yeroo sana pirezidaantii ture kan akka Dhaabaa Dabalee fa'aa kan akka Fiqaaduu Tasammaa fa'aa daarikteera kominikeetarii fa'aa warri turu leenjiidha kennaa turan. Leenjii sanan uummanni akkuma ati quba qabdu artistoonni fuuldura dhaabbata Oromiyaatu ka'aa ture. Hooggantoonni dhaabbata sanaa gaaffilee ka'aa turaniif leenjiin sun xumura gaafa guyyaa 2-3 hafu deebii kennuu dhufan baay'isaaf dabalatee yeroo sana sadha daarikteerri Tamasgeen Gabrahiyoot fa'aa kan ETV'n argatee Oromiyaan TV fudhate jechuudha. Deebii kennuu dhufanii gaafa deebii kennuu dhufanii yeroo sanaan achi keessa ari'amee ragaa namni mormaa ture keessa tokko ana hin ari'anne namoonni achi walgahiirra turan suni namoonni kun deebii kennuus hin danda'anii ogummaa miidiyaas hin qabanii. Kanaaf deebii kennuuf waan hin dandeenyeef jedhameetu guyyaa jalqabaa namoonni kun akka isaanii deebii hin kennine goone jechuudha. Guyyaa lammataa dhufeetu Tamasgeen Baay'isaa ibsa kennuu dhufe. Ammas yaadni irratti ka'e ati Fiisende Seekuritii kan jedhamu kanaan kan inni eebbifame. Kanaan eebbifamte malee ati waa'ee miidiyaa hin beektu jedhamee booda waanuma editooraal poolisii dhaabbanni sun itti dhaabbatame kaasee deemee. Kanaaf rakkooleen armaan olitti tuqe kanaanii dhaabbanni raadiyoo televezyiinii Oromiyaa walumaa galatti opiidiyoon Oromiyaa raadiyoo televezyiinii sirreessuudhaaf qophii miti balleessuu irratti kan isaan hojjetaa jiran. Ijoollee 18 guyyaa tokkotti jechuudha. Ari'achuun isaanii ijoolleen kun sabboontota ijoolleen kun sagantaalee gaariidha kan isaan qopheessaa turan. Ijoollee kana ari'uu jechuun maalinni mana sana jaamsuu jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya gaazexessaa Addunyaan Gaasuu faana mariirra kan jirru gaazexessaa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa akka ture. Leenjii Adaamaa sanarratti Addunyaa gaaffileen hedduun ka'aa turani. Mee akka walii galaatti galma sana keessatti gaaffilee ciccimoo weellistoonnii fi aartistoonni gaazexeessitoonni Oromoo kaasan maal fa'i? Waltajjiin suni waltajjii guyyaa torbaaf jedhee waan manaaf baheef malee aartistiin leenjii mitiyyuu leenjiidhaaf karoorfamee leenjiin suni gara mariitti jijjiirame gara wal falmiitti jijjiirame torban tokko guutuu jechuudha. Maaliif guyyuma jalqabaadha kallattiin leenjii sana hin jijjiirame. Guyyaa jalqabaa isheetu dasee amma ittaana pirezidaantii kan ture amma immoo yaa'ii caffee Oromiyaa kan turetu waa'ee seenaa Itoophiyaa fi qabsoo uummanni Oromoo kan jedhu barulee dhiyeessuudhaaf yaale. Battalumatti aartistoonnis namoonni achitti hirmaatan guutummaa guututti nuti seenaa Itoophiyaas hin beeknu seenaa Itoophiyaas nutti himuu hin dandeessanii isin nama seenaa Oromoo nutti himuu danda'u miti. Sababiin isaa immoo jedhaniin nuti aartistoonni weellisaan barreessaan iddoo kana jiru namni kominikeetiraa namni ogeessi miidiyaa iddoo kana jiru nama isin caala waa'ee seenaa biyya kanaa beekudha waa'ee Oromoo nama sirriitti beekudha waan beeknuuf sirbaa jirra waan beeknuuf walaleessaa jirra waan beeknuuf kitaaba qopheessaa jirra kanaaf amma walumaa galatti karoora torban tokkoof qabattan dhiisaatii nu faana waa'ee furmaata hegeree Oromoo irratti furmaata rakkoolee Oromiyaa keessa jiru irratti nu faana gadi taa'aatii mari'adhaa malee nuyiif leenjii laachuu dandeettiisaa iyyuu hin qabdani jedhameetu guyyaa jalqabaatti tarreeffachiisuun jalqabame jechuudha. Kanaaf tokko mirgi abbaa biyyummaa Oromoo akka deebi'u walumaa galatti OPDO'n dhaaba bixxilloofte yookaan dhaaba TPLF'n bixxilloofte malee si dhiban bareechuun amma otoo yoon dogoggore namoonni yeroo sana turan aartistoonni har'a biyya hambaa jiran jiru warri biyya keessa jiran jiru namoonni gara garaa jiru warra achi keessatti matan yoo gamna taatan amma kammatti uummata Oromoo wajjin araaramaa uummata Oromoo wajjin immoo nutu sin araarsuu dandeenya qaamolee biroo dabalattanii uummata Oromoo faana araaramuu qabdu uummata Oromoo miitaniittu nuyyuu miitaniittu fakkeenya maaltu faa ta'e yeroo weellisaan tokko har'a koonsertii tokko qopheeffachuuf weellisaan Oromoo tokko naqqamteetti kaan immoo Ambootti isaa ta'uu godinaalee Oromiyaatti weellisaan Oromoo tokko yoo miseensa isaanii ta'uu baate yoo waa'ee OPDO faarsuu baate yoo waa'ee guddinaaf tiraansfoormeeshinii yoo weellisuu baate yoo sirna diimokiraasiitu Itoophiyaa keessa jira jedhee yoo wallisuu baate lisaan Oromoo uummata Oromoo biratti jaalatama argatu koonsertii wayii hojjechuudhaaf yoo gadi ba'e galmi irratti cufamaa yoo galmiyyuu immoo eeyyamame immoo ibsaatu irratti bada. Kuni ani kanani ofii kooti yeroonni hojii piroomoterummaa hojjetaa ture keessatti artistoota wajjin yeroon artistoota hojjetaa turetti waan naquunnamedha. Kanaaf artistoota Oromoo kan hiyyoomse aadaa Oromoo kan balleessaa jiru tokkoof tokko OPDO'dha jedhameetu kallattiidhaan mormamaa ture jechuudha. Inni biraa immoo waa'ee biiftuu wajjin wal qabatee biiftuu keessa nama meeqatu jira sitti fakkaate nama 47tu ture miseensa 47 keessaa kana kan kaaseyyuu weellisaa Taaddalee Gammachuuti. Maal jedhe Taaddaleeni ani abaa'oon beekun ture jedhe abaa'oo akkan beeku kan na godhe garuu sini abaa'oo akkan ta'u akkan mootummaa kana jibbu kan na godhe warra biiftuuti jedhe ani otoon abaa'oo hin beekin sirba waanan sirbeef Taaddaleen abaa'oodha jedhanii na qoratanii guyyaa sanarraa kaasetan waa'ee abaa'oo qorachuu jalqabee waa'ee oromummaa koo waa'ee maal koo kanaaf nama 47 turanii nama 47 kana keessaa namni 27 saba biraadha namni 20 Oromoodha yeroo waa murteessan harkaa murteessine jedhan durfamaa turre waggaa hamma kanaa kana qofa toon ta'in ijoolleen biiftuu keessa jiran gaafa siidaanii aannulee eebbifame sagantaa dhiyeessuu deeman gaafa sana waltajjii irratti kan ka'e keessaa tokko ijoolleen biiftuu keessa jiran uffata minilik jechuudha tiishertii minilik ahun middaggamal ammas hin dabalama kan jedhu tiishertii uffataniitu imagine waltajjii irratti sirba dhiyeessu miti uffataniitu waltajjii irratti gubbaarran uffata wayii uffatanii minilik ofirra godhaniitu jalatti immoo ahun middaggamal ammas seenaan kun hin dabalama kan jedhamu barreeffama amma wanta kana sobaa jiru miti kun wanta faaktii wanta baheera kun bara miidiyaa irra jira yeroo sana gadi baheera kun kanaaf ijoolleen dhaabbata raadiyoo televezyiinii Oromiyaa kaameeraa gaafa waraaban jechuudha akka ija kaameeraa keessa hin buune kadhataa turan ijoollee sana akka isaan waltajjii irraa achi gaggaragalan rakkoo akkasiifaa ture waltajjii sanarra rakkoon akkasiifaa ka'aa ture namoota gaaffii jajjaboo kaasu jedhan namoota miseensa isaanii hin taane namoota chaalenjiis yoo nu quunname akkum ta'e taaneetu akka bishaanitti isaa obaasanii akka maaliitti hin amansiifna kan jedhan immoo galma abbaa gadaatti kan isaanii walitti qaban
kaasamanne warra miseensa isaanii awwal abbaa bulguu namni jedhamu amma itti gaafatamaa waajjira caffee Oromiyaati tokko kan leenjii kennaa ture isa kan sossobaa ture waajjira pirezidaantiitti itti gaafatamaa komii uummataa isa ture waraanuma ta'eetu warruma viidiyoo kana faana dhufe innis dhaloota kootti yeroo waltajjii adda addaa gaggeessu chaalenjiin akka kanaan nama isin beeku kanammoo jedhan otoo isin bira hin dhufin kallattiin nuu kennameeradhan hamma isaan uleen sirrukutanitti waan isaan siniin jedhan dhaggeeffadhaa jedhameetu nutti himame jedhee guyyaa xumuraa kana nutti himaa ture gaaffilee hedduutu ka'aa ture namoonni mana hidhaa jiran illee waa'een jireenya eessa buuteen isaa kan hin beekamne jechuudha waa'een eebbisaa addunyaa ka'aa ture shifarraa jireenyaa naasirrees jireenya ayyaana eessa buuteen isaa kan hin beekamne namni kunillee qoratamuu qaba kunillee yeroo dhiyootti nu ifa ta'uu qaba jedhamee waa'een rakkoo artistoonni Oromoo mana kan hin qabne ta'uu isaatii hiyyeessa akka ta'an biyya kana keessatti artistiin saba biraa sirba baaqee tokko sirbeetu abbaa fookii fi abbaa makiinaa ta'a nuti garuu jedhan isintu nu hiyyoomse isin nu tuffachiise Oromiyaa irratti jechuudha fakkeenyaaf kan biraa immoo yaadni ka'aa ture sirbituuni saba biraa fi sirbitoonni Tigiree kun waltajjii adda addaa yeroo dhufan kumni 50 yookaan kumni 100 haasa'u sana gaafa kaffalamu ijoollee keenyaaf garuu nuyi garuu jedhani 5,000 kaffalama kana isintu nu koloneesse fakkeenyaaf hojii beeksisaa yeroo hojjechiisani kan akka Saraawit Fiqiree kan akka Muluu Alam Taaddasee kanaafi 50 yoo kaffalan 100 yoo kaffalan ijoolleen keenya jechuudha yani ogummaa kana keessas tureera gujiitti soggaa gadaa wal harkaa dabarsuu jedhame beeksifni yeroo sanatti hojii birriin guddaan kaffalameef kan jedhame birrii 25,000 fi birrii 30,000 isayyuu Aayidaa Kabbadee fi tokkommoo Aayidaa yeroo galmii aadaa Oromoo ibsamu ture Zinnaa Sholaanii immoo 30,000 ture ela hojii Saraawit Fiqireedha kennanii Zinnaa Sholaanii immoo Saraawit Fiqiree immoo qacareetu birrii kaffalaaf jechuudha gaaffiin gurguddoon aadaa Oromoo kan wajjin wal qabatantu ka'aa ture waltajjiin sun waltajjii wal mormiidhaan xumurame jechuun hin danda'ama. Biyya alaa kanatti sabaa himaan akka qaama biyyaa arfaffaa tokkotti fudhatama. Qaama seera baasu, seera tumuuf, seera hiiku cinaatti qaama arfaffaa jireenya biyya tokkoof barbaachisaadha kan jedhamu qaama arfaffaan sabaa himaa yookaan miidiyaadha jedhama. Maaliif qaamota sadan kanallee akka isaan seeraan alan ba'an saaxiluudhaan gara dhugaa goree kan hojjetu miidiyaadha. Biyya sana keessatti miidiyaan maddi galiisaa kan uummatarraa arga walitti qabamudha. Garuu gara mootummaati qaama mootummaati malee qaama bilisa ta'e miti warruma qaama raawwachiistuu keessaa meeshaa ittiin mootummaan hojii isaa itti raawwatudha miidiyaan jedha dhugumadha. Miidiyaa walabaa miti miidiyaan walabaa kan jedhamu hin jiru. Fakkeenyaaf amma dhaabbata raadiyoo televezyiinii Oromiyaa yoo fudhanne oduun sa'aatii otoo hin darbiin dura maaltu akka har'a qilleensarra oolu koontentiin isaa oduun gaazexeessaan dubbisu dabalatee jechuudha. Sa'aatii tokko dursa nama qaamni ilaallatu waajjira OPDO keessa nama jiruu fi daayirektera kominikeeshinii naannootiif ergama. Kanaaf kan inni itti amanetu approve ta'a jechuudha. Malee miidiyaa walabaa biyya Itoophiyaa keessa jira jechuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf sagantaan reediyoo irratti hojjetaa ture akka fakkeenyaatti kaasuu hin danda'a. Jechoota ati dubbattullee si to'atu jechuudha amma laayiviidhaan dabartaan amma waraabdee miti kan edit gootee qilleensarra ooyi laayiviidhaan siinee dabartaan seenaa taphataa kubba miilaa tokko daa'imummaa isaatti yookaan nama hiyyeessa ture yookaan nama maatiin isaa gadaana nama ture wayii gaafan fakkeenya taphataa sanaa kaasee dargaggoonni biyya keenyaa immoo asirraa maal akka isaan barachuu danda'an gaafa nan gaaffii kaasu maal jedhu editooraan walga'iin jira torban tokko guyyaa tokko taa'u guyyaa akkasii sagantaa dabarsite irratti seenaa taphataa ebeluu gaafa kaaftu jecha dargaggoota dammasku dubbattee taanaan jedhu gareen Chelsea garee Manchester United weeraree jira yeroo nan jedhu jechoota akkasii fayyadamuu hin qabdu naan jedhu jecha weeraraa jira kan jedhu hin fayyadamin jecha dargaggoota akkasumaa hin dubbatiin naan jedhu jechuudha. Kun immoo akka gaazexeessaan uf shakkuu akka inni amantaa hin qabaanne ta'uu akka innillee jechootallee filatee kun fachiisaa laata obbo Baluunfaa kana mufatu laata jedhee akka inni yaadu fumasaa akka isaan suruuf godhu godhachuudha bara. Kanaaf miidiyaan biyya kana keessa jiru miidiyaa walabaati jechuun hin danda'amu miidiyaa mootummaati. Fakkeenyaaf miidiyaa dhuunfaati warri jedhaman amma kan akka waaltaa informationii miidiyaa dhuunfaati jedhama. No miidiyaa dhuunfaa miti kan akka faanaa biroodkaastii nama fakkeenyaaf dhuunfaadha jedhama sirriitti beekatu. Faanaa biroodkaastiin bar kan dhaabbilee siyaasaa afuriiti. Dhaabbilee siyaasaa arfan kana keessa immoo dhaabbilee misooma paartii arfan kanaa jechuudha. Diinshoon kan naannoo Oromiyaati. Ambaasalfaa kan naannoo Amaaraa kan naannoo Tigraay immoo Efertifaa kan naannoo Kibbaa warra kana arfantu ijaare jechuudha. Kan paartii arfaniiti faanaan jechuudha. Daayirektarri reediyoo faanaa eenyudha? Barakas Simoonidha.
Faanaan dhuggaa hiwaatiin dirree ture reediyoo isaa ittiin dirree irratti fayyadamudha ture isatu Finfinnee galee amma akka korporeet biizinasii keessa galee malee. Sirriidha. Hidhanii maal godhanii xinnoo nama hawwachuudhaaf xinnoo ittiin maallaqa funaannachuudhaaf akka isaan as keessatti waa qabna jedhan akka uummatattiin waa irraa funaannachuudhaafis akka gara dhaabbileen amma siin jedhee kanatti hamma tokko deemaniiru hanga dhumaatti baay'ee shuurii miti. Dinshoon fa'aa amma badanii dhufiyyuu jiranii maal godhuu fi warri wandoo gannatis. Maal sitti fakkaate waan tokko na yaadachiifte. Dinshoo amma kan hoogganaa jiru Abarraa Haayiluuti. Dariiraa dhaabbata raadiyoo televezyiinii Oromiyaa kan ture. Dinshoo kan hoogganaa jiru. Rakkooleen dhaabbata raadiyoo televezyiinii Oromiyaa jira turan keessaa tokko namoonni walii galanii dhaabbata sana yeroo meeshaan bitamaa ture biyya alaatii akkuma qabeenya dhuunfaa isaaniitti dhaabbata sana nyaachaa turan jechuudha. Amma Abarraani dhaabbata Dinshoo itti gaafatamaadha. Warra wajjin Oromiyaa TV keessatti waan eeqa nyaachaa turan jechuudha. Warra wajjin meeshaan yeroo dhaabbanni raadiyoo televezyiinii Oromiyaa bitamu meeshaa akka fedhanitti biyya alaati maallaqa meeqa nyaataa turan har'a namoonni maqaa isii dha'e kun fakkeenyaaf kan akka Habtaamuu Daargee barsiisaa Jimmaa Yuunivarsiitii ture Abarraatu fide damee teekinooloojii ture. Namni kun naannoo Booleetti nama gamoo qabudha har'a. Abarraan gaafa Dinshoo galu Injiinar Habtaamuu Daargee Oromiyaa TVdha baaseetu Dinshoo gara of fide jechuudha. Deebi'iitii ammas maal godhani Taataa Qadaree nama bulchiisaa faayinaansii dhaabbata raadiyoo televezyiinii Oromiyaa ture nama qormaataaf hojjetaa Oromiyaa TV namni kun dhufee nuuf haa qoratamu otoo namni kun jedhu Abarraan Haayiluu Dinshoo biratti fudhate jechuudha. Maal ta'e sitti fakkaate waltajjii tokko irratti dhiyoo kana dhaabbanni Dinshoo jedhamu bosona Dinshoo ta'eera jedhani bosona Dinshoo gaarreen paarkii gaarreen Baalee ta'ee. Namni malaammaltummaadhaan dhaabbata raadiyoo televezyiinii keessatti barbaadamu achi keessa dhokata jechuudha. Achi keessatti dhokate kanaaf waa'ee Dinshoo tinatti kaa'u nan yaadadhe. Dinshoo nama hojiirra jira badeera jedhuuyyuun jedha. Xiqqoo damee jumaa qofa ture jedhani yeroo tokko. Damee jumaatu qofa ture yaa'u maqaadhaaf jira isa immoo maal sitti fakkaate ijoolleen Oromiyaa TV keessa jirtu gaazexeessaan kun egaa yeroo baay'ee hin qoosa. Egaa ijoolleen cinxiitirra jira waa meeqatu jira jireenyi jira gaazexeessitoonni kun akka isaan jimaa kana hin qamaane hin lola yeroo baay'ee kana Abarraanii qaamiina caatii jedha. Deemee nu hin caatii hin qaamiina nuun jedha ofii immoo kunoo caatii ekspoortii gochuu jalqabe. Waan akkasii faatu. Dhaggeeffattoota keenya ammas gaazexessaa yookaan galaalchaa addunyaa Angaasoo faana mariirra jirra. Gaazexessaa dhaabbata reediyoo televezyiinii Oromiyaa akka ture. Meeqa biraatu machiin bahin ammas addunyaa. Dhaabbanni reediyoo televezyiinii Oromiyaa aadaa fi duudhaa Oromoo bashannanuus barsiisuu irratti gadi fageenyaan nan hojjedha jedha garuu hojiirra hin jiru dhaabbata qonnaati jedhamee komatama. Garuu immoo qilleensa isaa irratti waaltaa ka jedhamu kan Oromoon sirnoota darban miidhanii warranni jedhee balaaleffatullee hoggaa achirratti dhiyeessu gaarummaa Minilikiillee hoggaa ni dhiyeessu saboota bakka biraa immoo seenaa isaanii sirriitti gadi qotee hoggaa dhiyeessuu fi mul'ata. Ka Oromoo garuu achi keessatti dabarsaan jiru. Mee waaltaa fi dhaabbanni reediyoo televezyiinii Oromiyaa akkamitti michoomanii waliigalteen isaanii maa inni waaltaan akka barbaadetti dabarsa kan fedhe achirratti kanuma Oromiyaan illee hin feene. Uumamnumti dhaabbata raadiyoo televezyiinii Oromiyaas haa ta'u uumamnumti OPDO harka lafa jalaatiin qaamni biraa akka barbaadetti kan hoogganu ta'uusaa kan mirkaneessu keessaa tokko waa'ee waaltaa infoormeeshiniin dhaabbata raadiyoo televezyiinii Oromiyaa irratti sa'aatii fudhachuusaati. Sa'aatii fudhachuusaa qofa miti. Sa'aatii inni itti sagantaa sana dabarsa. Guyyaa boqonnaa guyyaa ijoolleen Oromoo guyyaa namni miidiyaa hordofu sa'aatii namni itti boqotu jedhamu sa'aatii laaqanaatti booda sanbatuudhaan kan sagantaa kana kan isaan dabarsan. Gaaffii gurguddaa jechuudha. Miseensi mana maree caffee nama gorsaa addaa yuunivarsiitii Wallaggaa ture natti fakkaata. Miseensa caffee ture namni kun jechuudha. Sa'aatii waaltaa infoormeeshinii Oromiyaa reediyoo irratti televezyiinii irratti fudhatee dabarsaa jiru. Koontentii isaa qofayyuu miti. Koontentiin isaa kanumatti jettedha. An darbaa tures sa'aatii inni itti sagantaa sana dabarsu. Miseensonni OPDO mataa isaaniitti mormaadha kan isaan turan. Maal jedhan yeroo tokko maal jetteen ijoollee sagantaa gaggaarii hojjettu ari'attan mana kana keessa. Mee dhuguma isin yoo onnee qabaattan yoo garaa qabaattan waltajjii Adaamaa irratti leenjii irratti artistoonni kaasan mee dhuguma yoo onnee qabaattan waaltaa infoormeeshinii dhaabbata raadiyoo televezyiinii Oromiyaa irraa mee buqqisaa jedhanii dhuguma yoo buqqiftan dhuguma nama wayyaa qabu isin jechuu dandeenyadha. Namni waaltaa infoormeeshiniitti bu'e hin jiru. Sababiin isaa maal inni siimboolii fakkeenyaaf malee
warri achi jiran akka fedhanitti kan waa murteessuu kan hin dandeenye. Dhaabbanni raadiyoo televezyiinii Oromiyaa bari dhaabbachuu isaatti odeeffannoo isaa quba qabaachuu dandeessa yaada. Bara Kasimoon bara waltajjii Bahar Daar irratti bara already al tokko dogoggorreera dhaabbanni raadiyoo televezyiinii Oromiyaa uumuu hin qabnu turre dogoggorreera uumaa gochuu hin dandeenyu jedhan. Kanaaf maalinni adeemsa keessa kontentii sagantaa sanarratti miidiyaa sanarratti dhiyaatu dadhabsiisuu akka namni miidiyaa sana ilaalle gochuudhaaf kan itti fayyadaman keessaa tokko dhaabbileen adda addaa dhufanii sagantaa sana miidiyaa sana waan seenaa gaarii hin taane waan uummata Oromoo dhala Oromoo lafarraa dhufaa jiru kan kolaatu sammuudhaan akka miidiyaa sana gubbaatti darbu gochuun isaanii tokko miidiyaa sana jibbisiisuu. Dhaabbatni sun gama keessumaa karaa gabaa piroomoshiniitiin akka inni guddatu akka namoonni dhaabbatan mana sana irratti akka isaan oomisha isaanii beeksifatan naannoo Finfinnee irrattis dabalataan jechuudha. Gabaa fi piroomooshinii irratti hojiin dabalataallee naa kennamee hojjetaan ture. Gaafa nan Oromiyaa TVdhaaf hojii na dhaabsisanii namni Masfin Darajjee jedhamu kun baay'ee ittiin quufne. Amma dhiyoo kana akka tasaa bakka tokkotti nama kana argee naman isa faana arge keessaa tokko isaanitti kaase mucaan kun nama miidiyaa irra turedha sagantaa gaarii qopheessaa ture garuu maal godhu Zalaalamtu ari'atee jedheetutti kaase achumaan jarri ani hin beekne edha warra waaltaa informationii kana daariitti warra godhanidha. Ammannaan dadheetti akkasii qabda taanaan maal qabda taanaan hin mufatini mootummaa keenyallee hin qeeqin yeroo adda addaa waltajjii adda addaatti qeeqa kaafta jedhanii yoo miidiyaa irra fedhii qabda yoo ta'e waaltaa informationii irratti sa'aatii ispoortii jechuudha sagantaa bal'aa sii kennuu dandeenya guyyaa dhiyootti waaltaa informationii televezyiinii hin jalqabna sii kennina hin mufatiin mootummaa keenyallee qeeqa irratti hin kaasiin naan jedhe namni kun hamma kana walitti dhufeenyi naannoo sanarra jiru kana fakkaata. Keessa hojjettoota komeenis keessatti ka'aa ture gariin Oromooyyuu miti ka jedhu tokko akkuma hawwisoo biiftuu kana quuqama Oromoo fi dhiiga Oromooyyuu hin qabanii kan ammoo ta'e jedhee mootummaan akkasaaf ta'aniifidha kan galchatedha jedhuuni. Warri sagantaalee adda addaa hooggananis amanamummaa siyaasaaf miseensa siyaasaa ta'uu isaaniitiinidha kan achi kaa'amaniiru kan jedhamu komeen tokkoon dhaga'ama. Mee maal jetta waa'ee hooggansaa fi hojjettoota? Waa'een namoota sabummaa dhaabbata raadiyoo televezyiinii Oromiyaa kana keessa jiranii kiliir waan ta'e waan beekamaadha. Fakkeenyaaf Masfin Darajjee nama tamaa beeku waa'ee nama kanaa ani dhalataa naannoo isaatis miti. Fakkeenyaaf inni karaa abbaa isaatii nama naannoo Amaaraa Goojjam irraa as gara kana dhufettidha kan dubbatamu yeroo baay'ee jechuudha. Haadha isaa qofaan akka Oromoo ta'etti. Fakkeenyaaf Adimaasuu Daamtuu amma nama Harariiti ilma Fiudaalaati ilma Qeesiiti. Beekamaadha. Namoonni biroo warri nama kana akka fakkeenyaatti sii kaasan. Tamasgeen Gabrahiyoot maal amma Tamasgeen Gabrahiyoot ETV ni ari'ate. Har'a malaamaltummaa Oromiyaa irratti dagaaga jedhamu kana Tamasgeen Gabrahiyoot godina Oromiyaa qofarraa jechuudha. Godina addaa Oromiyaa magaalota adda addaa keessaa laftinni magaala keessaa mana qabeen jiru. Naannoo Booleetti har'a namni kun gamoo qaba. Amma gaazexeessaadha gaafa. Oduu dubbisaa riippoorteradha yeroo adda addaa namni qaamni amanaman mallas wajjin biyya ambaatti deebi'aa ture nama kana gaafa ETV ari'atu Oromiyaan TV battalumatti fudhate. Maaliif ari'ame televezyiinii Itoophiyaa irraa? Malaamaltummaa wajjin wanta wal qabatu waan hedduu waan jiruuf achirraa ba'anii manni sun beektaa mana orgaanaayizdi hin taane mana calliseedhuma namni ji'a miindaa isaa eeggatee waan matti itti tole dhaqeedhuma achi gahee akkuma mana sagadaa jechuudha. Akkuma mana sagadaa achiin fuulatti agarsiiftee waan deebitu malee waan ogeessi onnatee waan ogeessi onnatee achi keessatti hojjetu miti. Namni miidiyaa hojjetu miseensa paartii taatee miti. Ati gaafa miidiyaadhaan ogummaadhaan gaafa eebbifamtu dhaabbata tokkoof damee siyaasaa tokkoof loogii goota miti. Uummataa fi aantummaa uummataa irratti hundaa'uu qaba gaazexeessaan tokko. Kanaaf miseensa taatee miseensa ta'uu baattee miidiyaa keessatti ogummaa keetiin kan hojjettu malee teessoo viidiyoo taatee abbaa taayitaa jala fiigdee bu'aan qabdu jechuudha. Kabiraa dhaabbanni reediyoo televezyiinii Oromiyaa itti komatamu gaafa beelli jira jedhamu waa'ee beelaan gabaasan isaan waa'ee quufaa gabaasu. Gaafa hiriirri barattoonni waggaadhaan ba'anii reebamanii hidhamanii ajjeefaman nagaan akka jirutti dubbatu. Hiriiruma bara darbee hiriira nagaa waggaa tokkoof walitti fufee deemaa ture. Gara ji'a 8-9 maqaadhaan turre isaan. Booda televezyiiniin Itoophiyaa bakka tokkotti warri goolii kaasan to'annaa jala oolaniiru jedhanii gaafa jalqabanii isaan kunis bakka tokkotti namoonni tokko
warri misooma keenya gufuu ta'uu barbaadan, warri nagaa keenya jibban, warri naannoo keenya hin jaalanne farreen misoomaa kan isaan yaalan nagaan bu'eeraa jedhanii dubbachuu jalqaban ji'a 8 booda. Akkasitti leenjifamuu moo kan isaan jedhan sanatu dhuguma lafarra ture moo akkas jedhaa jedhamee dirqamni itti himamaa waajjira sana keessatti? Rakkoon gaazexeessitoonni dhaabbata raadiyoo televezyiinii Oromiyaa qaban ogummaa isaan jedhanii ba'an sana kallattii sana hojjechuu wanta isaan daangessu sirna biyya sana keessa jiru. Sirni biyya sana keessa jiru sirna miidiyaa walabaatii fi tolaa miti. Kanaaf maalinni miidiyaan biyya sana keessa jiru hundiyyuu jechuun hin danda'amu. Kan dhuunfaas dabalatee miidiyaa dantaa mootummaa tiksu. Miidiyaa mootummaan sun akka taayitaarra turu kan godhu waan ta'eef akkuma jettee yeroo dargaggoonni Oromoo abbaa biyyummaa isaaniitiif maaliif bakka garaagaraatti yeroo isaanii falma agarsiisanii goolii uumtonni ergamtoonni Shaabiyaa, ergamtoonni Abaa'oo, ergamtoonni Maalii jedhamaniitu miidiyaadhaan dhiyaatu jechuudha. Kanaaf kana jechuun maalinni dhaabbanni sunis kan bocame walumaa galatti dantaa impaayera biyya sanaaf bushu kan akka utubaatti tiksuudhaaf dhaabbate. Yoo asitti namni du'e namni kun hin duune kan jedhu iddoo kanatti wanti dhugaan otoo jiru asitti waan sobaa kan dhiyeessu. Maaliif miidiyaan sun yoo dhugaa dubbate mootummaan kun hin raafama jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti dhaabbata raadiyoo televezyiinii Oromiyaa dhaabbata Oromoof dhaabbate otoo hin ta'in dhaabbata Oromoo burjaajessuudhaaf dhaabbata maqaa Oromootiin sammuu dargaggoota Oromoo kolaasuudhaaf aadaa Oromoo burjaajessuudhaaf kan dhaabbate jechuun hin danda'ama. Fakkeenyaaf ani waa'ee reediyoo qofan sii kaase wanta hanqisaa ture. Gara dhumaarratti TV irratti sagantaa tookshow jalqabeen ture. Oromiyaa irratti waan socho'u sagantaa dorgommii bareedinaa. Sagantaa dorgommii bareedinaa kana yeroo hojjetaa turetti anatu yeroo waltajjii sana hoosti godhu kun televezyiinii keessan televezyiinii Oromiyaatiin jedha. Kun televezyiinii keessan televezyiinii Oromiyaati. Gaafan jedhu waltajjii editoriyaalitti maaltu qeeqnaa kenname kun televezyiinii keessan televezyiinii Oromiyaati hin jedhiinii naan jedhan. Maali jennaan hin jedhamu akkas jedhan. Televezyiiniin kun televezyiinii Oromiyaa miti televezyiinii Oromiyaati. Maarree kun televezyiinii keessan televezyiinii Oromiyaati yoon jedhe dogoggora qaba. Dogoggora qaba. Gaazexeessaan Oromoo tokko hidhameera. Namni achi keessa ari'amee bahee OBS irra hojjetamus hidhameera. Gaazexeessitoota gara 17 meeqatu ari'ame. Kan duraanis hojiirraa ari'aman turan. Ammas kan gadhiisee bahee jira. Hojiin achi keessatti hojjedhu narraa haafuu Oromoo irratti cubboo hojjechuudha as keessa hojjetu kan jedhee gadhiisee bahee jira. Siinis ari'ataniiru. Maali sababni himamu yoggaa nama ari'an, yoggaa nama dhaaban, yoggaa nama hiisisan sababni kennamu jira. Kan koo gara boodatti dhufnaa amma ijoolleen 17 Oromiyaa reediyoo televezyiinii irraa ari'aman jechuudha. Achi ba'anii OBS bananii sanis baay'ee itti hin deemne amma tokko hojjetaniiru. Ammas rakkoo garaagaraa keessa jiru ijoolleen kuni amma nu gadhiisti. Ijoolleen kuni otoo gara hojii deemaa jiranii ganama saarbisiidhaan balbala gubbaarratti yeroo sakatta'amtee seentuudha maqaan isaanii waamame. Maqaa kana immoo kan waamaa ture poolisiidha. Oromiyaa moo federaala? Poolisii Oromiyaati warra dallaa sana eegu yeroo sana yoo dhufe tamasgeen baay'isaa dargaggeera kan ture. Ijoollee kana maqaa waamanii harcaasanii warri kaan hin seenanii akka hin seenne jedhamtanii tusinii deebi'a galaa gara mana keessaniitti jedhan. Hojjetaan tokko yeroo qacaramu warri kun otoo muudamtoota siyaasaa wayii ta'anii otoo tarkaanfii siyaasaa irratti fudhatanii otoo jedhame tarkaanfii siyaasaa kan sirratti fudhatamu miseensa dhaaba tokko yoo taatedha. Waliigaltee hojjetaa fi hojjechiisaa dhaabbata raadiyoo televezyiinii Oromiyaatu qacare ijoollee kana dhuunfaan qacaraman garee miti kan qacaraman isin dhaabbata kana maaliif hin himanneen jedheen addunyaa maal goona dhiisiidhaan. Dhaggeeffattoota keenya ammas gaazexeessaa Addunyaa Angaasaa faana ka jirru haala dhaabbata raadiyoo televezyiinii Oromiyaa fi haala itti isaan hojii hojjechiisan kaayyoo isaanii fi akkatti isaan gaggeessaa jiran irratti mariirra jirra. Mee Addunyaan maaf gadhiise dhaabbata raadiyoo televezyiinii keessa? Maaf dhaabde hojii? Waan sadii fannaa biyanii dhaabbata raadiyoo televezyiinii Oromiyaa. Akkaataan ani dhaabbata raadiyoo televezyiinii Oromiyaa na dhaabsisan akka haaloo wayii bahuu ta'uu fakkeenyaaf mana hidhaan ture siin jedheera waggaa 6 ol waa'ee sochii 9/2005 wajjin wal qabatee sana wanti nuti haallu siin jiru wanti kun waan nuti ani keessa ture itti murtii argadhee murtii koo hin finne jedhuudha waggaa 6 ture iyyuu dhiifama na gadhiisanii waan man keessa dabarse waan ani tamane waan gochaa turedha barri sun bara seenaa qabeessa akkuma siin jedhee manni sun mana namoota hojii gaarii hojjetanii mana tursiisuu barbaadu miti. Kanaaf dhiibbaa adda addaatu dhufee
sagantaan ani hojjedhu qeequutu baay'atee kun kan dhufe erga addunyaan dhimma siyaasaa wajjin wal qabatee mana hidhaa waggoota hedduu jiraachuunsaa erga mana sanatti baramerraa kaafameetu waa'een sagantaan koo gaafurii booda qeeqni baay'ataa dhufe jechuudha waa'een sagantaa koo. Kanammoo kan kaasanii namoota ogummaa miidiyaa, namoota gaazexeessummaan hin leenjifamne, namoota mana sana keessatti ta'e jedhanii hojii siyaasaa, hojii OPDO qofa warra dalagan, warra dhaabbanni sun dhaabbata siyaasaa, dhaabbata impaayera biyyattii sana kan bushaa jiru kallattii miidiyaa sanaa warra agarsiisan, sabboonummaan akka mana sana keessatti hin babal'anne warra godhantu harka lafa jalaatiin waan sana dalagaa ture. Ani immoo wanta hojjedhu sana fedhii kootiin dubbachuu barbaadaa, warra na hordofu akkaataa natti tolu nan ibsa yeroon sagantaa sana hojjedhu. Inni biraa deemanii inni lammaffaan immoo maal inni gaafa beeksisa sagaleedhaan dubbisu waggaa 4 booda beeksisan hojjedhee fidu sun sagaleen akka rakkoo wayii qabutti haasaa turanii. Inni sadaffaan immoo biiroo isaa seenetan boo'ee dubbiseen ture. Amma nama injinar Abtaamuu Daargee kan jedhamu, Admaasuu Daamxoo nama jedhaman kana isaan kun warra achitti fudhatama warra qaban ol seenetan boo'eetan dubbise. Ati abaa'oo turtee maal ka jedhamu oduun odeeffame waa'een kun amma sagantaan kun akka dhaabachuudhaaf akka achi keessaa na ari'achuuf akka irratti xiyyeeffame ijoolleen sabboontonni achi keessa jiran natti maa turan dhaqeetanii ol seenetan namicha kanaan waa'een kun wanti asitti odeeffamaa jiru kun sirrii miti aniin jedheen ani kaleessa abaa'oos yoon ture har'as yoon mootummaa kana yoon mormee sagantaa kana hojjechuu danda'uun jedhenan jennaan anoo quban qabu jedhe maaf quban qabduun jedheen aniin jedheen an Oromoodhaan jedheen manni kun mana Oromootiin jedheen manni kun yoo mana Oromoo ta'e nan hojjedha jedhe manni kun yoo mana Oromoo miti naan jettan immoo manni kun mana namoota dhuunfaati yoo jettan natti biin jedheen keessa koo amma kana wajjin haasa'een nan boo'e dhugaan sin jedha jira wanti nan yaadatu waan nama asirratti kaasuu hin barbaanne seenaan itti maqaa koo jijjiire sitti meera bara 1994 irraa kaasee sana booda wanti hedduutu jira nan yaadadhe jechuun nan boo'e keessa kootti nama ceenuus hin danda'u rasaasa ufarfaa qabaadhee nama wayii rukuchuu hin danda'u sa'aatii sanatti nan boo'e jennaan kaasuu laggasee nama jedhamudha itti gaafatamaan koo kan ture itti gaafatamaa awutsoorsii fi kenninaan sagantaan kee dhaabateera naan jedhe eewu dhaabeenaan mootummaa naannoo Oromiyaatu si dhaabsisee naan jedhe agriimentii kana mallatteesse mootummaa naannoo Oromiyaa miti dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa wajjin walii galee mootummaa naannoo Oromiyaa iddoon an jiru iyyuu hin beekuun jedheen isin kan naqacaree isin kan asitti walii galtee kan sufaanaan uume maal jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa maal jedhe sagantaa dhaabsiseen jedheen baay'een boo'iggii ta'ee sana booda nan ba'ee ergan ba'e immoo hamma akka ana balleessuuf akka kaayeffatanii amma narratti hojjetaa turan waan tokko sii kaasuu danda'a fakkeenya tokko ergan ba'ee dhuunfaa kootti maal goone achi gaafa inni sagantaa kana dhaabu dhaloota koottani haaloon naan ta'u namni yoo namiidhe Oromiyaa irratti jechuudha waldaa gaazexeessota Oromiyaa dhaabne sana itti gaafatamaa waldaa sanaati amma biyya kana dhufutti waltajjiin tokko shaampiyoonaa manneen barnootaatu Jimmatti gaggeeffamaa ture. Amma yeroo dargaggootaaf ispoortii Oromiyaa waltajjii kana nama hoosti godhuuf barbaada. Laayivii darba televezyiinii Oromiyaati. Itti aanaan dargaggootaaf ispoortii Oromiyaa immoo nama miidiyaarra turedha. Atiin beekta nama kana nama EBC turedha. Nama ogummaa miidiyaa qabudha. Amma namuma daandiirra kana fidanii hojjechiisuudha namni miidiyaarra yeroo dheeraadhaaf dhimma ispoortiirra hojjetaa ture gaazexeessaan achirra ture jedhamee gaafa barbaadamu ijoolleen biroo jiru namni waltajjii koordineet godhan. Isaan icciitii koo anii fi dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa wal moofannee adda bahuu kana hin beekan isaan. Ana faana walii galtee uumanii guyyaa 15 gaggeeffamaa sagantaa baninsaa fi cufinsaa walii galle isaan wajjin. Sagantaan baninsaa itti aanaa pirezidaantii yeroo sana kan ture Abdullaazistu sagantaa sana banaa boru sagantaan gaggeeffamuudhaaf ani har'a galgala Jimma dhaqe. Amma gaafa galgala walitti nu fidan warra ijoollee daayirikteera TV wajjin. Amma hinnaan gaafa na argan. Maaliifi akkana miidiyaa sana irratti hin mul'anne miidiyaan sun miidiyaa dhuunfaa jalqabarratti kan irraanfate rakkoon guddaan Oromiyaa TV keessa jiru hooggantoonni mana sana dhufan namoonni muraasni mana sana keessa jiran mana sana yookaan miidiyaa sana akka qabeenya dhuunfaa isaaniitti ilaalu. Fakkeenyaaf Abarraani yeroo waa qoratu ati kaleessa reediyoo koorratti akkas jettee dubbatte ati kaleessa televezyiinii koorratti akkas jettee dubbatte televezyiinii koorratti jedha reediyoo koorratti jedha. Sana booda gaafan sagantaa kana ani waltajjii hoosti godhu laayiviidha namni biraa hin dhufne ani immoo mul'achuu barbaade otoo hin ta'in haaloo bahuudhaaf karooran qaban turan Oromiyaa TV yeroo sanatti ammas waltajjiin hin dhufe rabbi walitti nu fide anis yaadee miti jarri ofii propose godhanii na waamanii Direkteerri sagantaa sanaa Masfiin Badhaasooti nawaame amma nawaame maallaan jedha yeroo waltajjii kana tamsaasa kallattii hojjettu jedhe
nama waltajjiirratti affeertu bira dhaabatini naan jedhe nawaameef kaameeraa fuulduratti mul'atini jennaan maali jennaan televizyinii keenya irratti waan kallattiidhaan mul'attuuf naan jedhe televizyinii keenya irratti kallattiidhaan waan mul'attuuf kanammoo hoogganaa achi jirutu akeekkachiisa naa laatee jedhe laayivii kan hordofu immoo nama nan jalqaba ilma qiisii Amaaraatiin jedhe kana nama Harargee kana Adamaasuu Daamtooti amma okee rakkoon qabu maali miidiyaan kun miidiyaa uummataati moo miidiyaa keessanii jedhe miidiyaa garee muraasa miti bariin jedhen amma mormuun barbaannee sa'aatii dhaabannee wajjin hojjennu miti sun rakkoon qabu waan harka jiru jedhanii gara waltajjiitti abbaa warraa asteera kana pirezidaantii kubbaa miilaa federeeshinii Oromiyaati inni asteer maammoo amma haa ta'uu hin beeku edda biyyaa bahe quban qabu badaa itti gaafatamaa biiroo barnoota Oromiyaa yeroo ture pirezidaantii federeeshinii kubbaa miilaa Oromiyaa ture maal taayitaan kanum isaaniiti bara obbo Margaa gaafan maqaa kana waamugaa kaameeraan na fuuldura jira gaama kaameeraan kun gaafa na fuuldura jiru Efreem nama jedhamudha kaameeraa maanii namallee achuma jira isatti malee gaama kii kaameeraa kan qabatu isadha amma mucaa waan godhu wallaale amma Oromiyaan TV kallattii waraabaa jira ani maalan godhee keessummoota kabajaa gaafa waamu kamarfee walitti na hodheetan itti siqee dhaabadde immoo waan fidan hin qaban kaamma waliin na rukutani kaameeraa maanii itti maa jiru reediyoodhaanii kaameeraa maanii harkaan na kadhata akkana gorii jedha dhimma keetiin jedhan garaa kooti sagantaa sana waraabamee sagantaan badinsaa sun hojjetamee xumuramee gaafa guyyaa 15 booda gaafa cufa goof ispoortii Oromiyaa faana wal qoratanii an agriimentii mallattee seeraa homaana gochuun danda'anii maalla godhanii gaafa cufinsaa ammoo Muktaartu dhufe Muktaar Kadir pirezidaantii ture yeroo sana amma gorsaan Muktaar maallaan jedha egaa Muktaar dhalataa naannoo kana waan tureef waan ta'ee jiruuf jechuudha filannoon ji'a jaha booda wayidha fuuldura sana kan ture akkasatti fakkaata wanda gurguruu baadhee sirriitti akka waa'ee Muktaar dubbatu kallattiin haalaate amma waa'ee Muktaar maalan akka dubbachuu qabu maal kana kallattiin haalaate kan yooman seenaa nama dhuunfaa dubbadhaa miti toleen jedheen amma Muktaar hoteela Jimmaa Sindral Hotel irraa ka'ee gaafa inni isteediyoomiitti dhiyaatu naannoo isteediyoomii gaafa inni ga'u ani waan maspoortii dubbachaa amma gaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa gara isteediyoomiitti seenaa jiru timadhaa yeroo nan jedhee sirriitti dubbadhu ani kaameeraa narraa garagashani gaama sagaleen koo inan isteediyoomii dubbadhu sun kaameeraa keessa seenee isaan waltajjii duubarra sagantaa hordofaa jiru gaafa sagaleen koo darbee gaafa Oromiyaa TV kallattiin darbu kana gaafa inni seenu maal godhanii ibsaa balleessan irratti amma dhaqanii gaafa waan ta'e ilaalanii ibsaan argame eenyu balleessannaan warra Oromiyaa TV balleessee asirraa amma gaafa bira ga'anii ibsaa anirraa anaaf sirreessan sana gaafa hordofanii deemanii warra Oromiyaa TVtu blog godhe maaliif balleessitan jennaan mucaa waltajjiirra jirutu sagaleen isaa nu jeeqee akka inni kallattiidhaan sagaleen isaa dabarre immoo kallattiin nu kennameedha amma addunyaan barii kun ijoollee sana kadhatee innan dubbadhu sun yeroo pirezidaantiin sun Muktaar Kadir isteediyoomii Jimmaa keessa naanna'u akka darbu ta'ee kadhaa meeqan jechuudha sagantaan sun hojjetamee yeroo waltajjiirratti anjara kanas affeerus waraabamee inni jechuudha addunyaan barii warra Oromiyaa TV jiru kana warra Adamaasuu Daamtoo wajjin communicate godhee mucaan siyaasa miti kan dubbataa jiru maal jennaan seenaa mucaan utuu beekaatiin beektuudhani mucaan kun nama waggaa meeqa akkas ta'edha maalidha bakka pirezidaantiin jirutti ergaa dirqama addaan kennameefi yoo dubbate itti gaafatamaa jedhan itti gaafatamnaa jedhaniin inni fi isaa Gabra Mikaa'il amma Diyaanaa biiroo dargaggootaaf ispoortii Oromiyaati nutu fudhata yoo addunyaan laayivii jecha biraa dubba jedhan anis barnama nan yaada nama guyyaa tokko qofaaf yaadu miti saganticha akkatti dhumee Paaris waltajjiirratti waamee yeroo dhansifu akkuma baniinsaa sanan godhee waan godhan waldaalanii akkasitti wal dhabbee fi lolli anaaf Oromiyaa TV keessa ture akkas ture. Dhaggeeffattoota keenya gaazexeessaa dhaabbata raadiyoo televezyiinii Oromiyaa akka ture addunyaa Angessaa faana sa'aatii dheeraa mari'anneerra gara olompikii kana akkamitti deemtee maaliif Itoophiyaa jibbitee haftee mooraan mana hidhaa Itoophiyaa keessa maal fakkaataa maaltu ta'a eenyu irratti maaltu godhama akka jedhu immoo qophii keenya itti aanu keessatti qabannee deebina. Kumadang palu male,
Dhaggeeffattoota keenya har'aaf kan jenne kanuma fakkaata ture qophiin keenya. Waan nu caqastaniif galata qabdu hoggaa jennu afaan gogaa miti. Sirba kanaan nagaa isinitti amneerra. An Dassuu Duulaati. Ayyan